fakkeenyaaf ani si keessan jira yoo ta'e ati kittaanamuu jechuun ani kittaanamuu miti ani si keessan jira kan kittaanamu. Illee dhokattee keessoo kana taa'aa turte jechuudha. Ilaas dhaggeeffadhaa ammasin waan kana Goobana yoo jala jiraatte akkaawuntii biraatiin nu dhaggeeffataa ta'a kottu. Achi dhayxee sheeka of hin taphachiisini ijoollee miskiina waa tokko hin beekne irratti quraana. Inna alladhiina qaaluu rabbina Allahu jedha taa'e bar. Wayni gooban. dhugaa waaqayyo Rabbii dhuguma sammuu kiristaanaa kenne dunkurunnaa akkanaa utuu ilma namaa. Kanaa dhaggeeffadhu ilaamse. Kettaannachuu biraa dabarrume dhiisi bakka kettaannachuu hawwi. Ati waan zarri hin beekne maaf taasofta? Orjiusme akkini jee hawwi. Sheekamini biroo wal sossobiina wal sossobaati ulaa'ika humbadii isaatiiti akkiniin siin jee. Yesuus Kiristoos du'ee jiraami. Oo yaa sirriitti. Gaafa duusanii hafuuraa fi foon isaatu gargar ba'ee foon isaa du'eemi. Eeyyoo. Waaqummaan Yesuus gaafa inni duusan keessa jiraami. Sekendiidhaaf irraa addan baane siin jedhaan jiru an. Ishii hafuura isaatii fi foon isaa gargar baase sana eenyu? Waaqayyo. Waaqayyo kamire ka isa keessa jiru kana moo Waaqummaa isa keessa jiru yaa. Kanaafuu ifi fajjeese ka. Waaqummaa alaa ammatti dhaggeeffadhu waaqummaa kan namummaa isaa adda addaa bar. Ifi fajjeese jechuudha waaqummaa isaa ta'e isa keessa jirtu tanaatu hafuura isaatii fi foon isaa kana gargar baase yoo ta'e ifi fajjeese jechuudhaami. Siluma Kiristoos fedhii isaa of kenne bar fedhaa abbaa isaatiiti sii galee waaqummaan isaa sun abbaa isaa tokko akka ta'e beektaami. Fannootiif kannuun baanu kaniin siin jee gaafa foonii fi lubbuun isaa gargar baatu waaqaatu gargar baaseemi. Maaltu gargar baasare? Waaqni isa gargar baase kun isuma keessa jiraami. Waaqayyo lama hin jiru yesu. Kanaafuu ifi fajjeese siin jee. Of hin ajjeesne boo maal of ajjeesee hin boqote hafuura isaa abbaatti kennate bar. Ifi fajjeese jechuudha ka eega waaqummaan isaa ta'e isa keessa jirtu tun hafuura isaatii fi lubbuu isaatu na gargar baafte ifi fajjeese. Ishi namni ifi fajjeese namni lubbuu isaa ifi galaafate mootummaa waaqayyoo ni gala. Ofii of ajjeese kan jedhu ragaa qabdaati xalaa. Namni macaafa qulqulluurra hin jiru bar. Sii jechu jira ka akkini naan jettee barsiituma naan jettee. Hin jenne ofii of ajjeese siin jedhaan jiru bar. Ishi lubbuu fi foon isaa ka gargar baase waaqayyoo naan jetteemi. Hafuura isaa abbaatti kennate siin jedhaan jira. Maa qabdii bira kaate moo? Hafuura isaa abbaatti akka inni kennate kuma macaafa qulqulluurra ragaan jira ishee. Akkasi hafuura kana siin hin jenne gaafa duusan hafuura isaatii fi lubbuu foon isaa ka gargar baase foon isaatii mi ka awwaalame lubbuun isaa hin awwaalamne. Lubbuun hin awwaalamne iyyee. Kanaafuu lubbuun isaa tuni foon isaa kana keessaa akka gargar baatu foon isaa kun akka awwaalamu godhuudhaaf lubbuu fi foon isaa kana ka gargar baase waaqayyoodha jenneemi. Waaqayyoon lubbuu isaatii fi foon isaa gargar baase kun isa keessa jira jenneemi isarraa addan baane. Kanaafuu ifi fajjeese jechuudha ka karaa gabaabaadha. Ifi fajjeese kan jedhu hin jiru siin jedhe amma Kiristoos oolumaa erga waaqummaan isaa tanummaan isa keessa jirtu tun isuma kana foon isaatii fi lubbuu isaa gargar baafte akkam jechuudha. Mee taragaaga'e dhaggeeffadhu mee siifan deebisaa. Maa naa deebiftee jirtaa warammaan tana. Ifin deebisee qoy suuta jedhe. Qoy mee talaa dhugaa waaqaa siifin deebisa. Ishii gaafii daayirektii gaafii bira. Namni lubbuu isaa ifiif galaafate ifi fajjeese mootummaa waaqayyoo ni gala. Abadan hin galu. Kanaafuu Yesuus mootummaa waaqayyoo akkamitti galeree ifi fajjeese. Yesuus of ajjeese kan jedhu hin jiru siin jedhaan jiraam ragaan maal taate. Waaqummaa isaa tanuma isa keessa jirtu tanaatu isaa fi foon isaa gargar baasee naan jette. Akkasitti akkam jechuudha. Waaqummaan isaa sun abbaadhaan tokko bar waaqummaa abbaatiin tokko. Yesuus tokko haa ta'u isuma keessa jirtii mere tokko haa ta'u Yesuusuma kana keessa turtee waaqummaan sana. Abbaanis samii akka jiru hin beektu ati. Abbaan samii akka jiru niin beeka ammoo waaqummaa Yesuus irra jira. Waaqummaan Yesuus tun Yesuusuma keessa turte jenne. Gaafa amma kana barsiisota tiyooloojii waliin haasa'ii xalaa narraa uusime.
Kota nama besi wajjaa ta'a. Ishee kanaas dhiisi. Laal. Kanaas dhiisi. Yahudaani Yesuus hin qarshii 30tti gurgurateemi. Guyyaanii fi Yahudaani Yesuus hin qarshii 30tti gurguratu san Yesuus kana keessa waaqummaan isaanii jirti moo hin jirtu? Abeet gooftaa Yesuus. Ati yeroo dhibbasitti waaqummaan irraa adda bahin beeku siin jedhaan jira bar. Kanaafuu Yahudaan waaqa qarshii 30tti gurgurate. Maarree maalitu Yesuus ikkoo dursee akka gurguramuuf akka ikkoo dursee beekamutu waaqa hin taane akkamitti beekattee Gaafii biyya kaneen si gaafachuu jiru Yahudaan waaqayyoodha qarshii 30tti gurgurate. Yesuus. Oh, abboo gooftaan macaas irraa ifatu hafuura dukkanaa kan ani hin beeku barsiisota galchadhu jala kana jechuudha kiristaanota baay'ee jira ani haasoo fedhu nama biraa waliin haasoo. Orji hojii haasoo ishee galata. Ishee hawwe. Daabdaappii 200 galchaa guys. Please. Orji tarree warra gartee ni beeka warra gartee waa takka hin beekne ani hin beekullee itti hin beekne keessa jirti. Orji ma hojii haasoo innaa kwa. Maal jiraara inni kun? Akkiniin siin jedhe isa dhiisi inni fayyaan qabu. Maal arrabsita? Ibsa Lala dhiisime. sintukan abshir. Ama maal jettu? Dhiifama bakka dhiifama orji. Anaatu bakka isaa dhiifama siin jee bakka dhiifama. Ati maa bakka isaa bu'uu dandeessa inni arrabsu mirga qaba? Wal keessa jirre. Bari akkana ijoollee musliimaa sin bira deemaa beekte amanaatti arraba achi waa takka hin beektanii. Musliima amane baay'ee garree midhiisi ati dhiisi. Maal musliim? Yaa uummata banii aadaa waan isin himu keessa dhugaa fi keenyatti hin tarkaafane nama narrabsina waan nama arrabsaa hin jenne. Amantiin musliimaallee nama arrabsisiin hin jenne. Ka kiristaanaa silaas jammar ijoolleen kiristaanaa takka nama narrabsitu. Ijoollee musliimaa kana warra ashhadu Allah ilaha illallah ka jedhu kana warri nama arrabsu. Itti dabale kaa waashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Bakka garee hurufaa eenyu qabame garee hurufaa galchaa barattu. Akkaataa salaataati isaasi barsiisa rakkoon qabu. Dhugaa waaqaa nama narrabsina. Isini deemaa dura ummata hin salaanne jechuun kan maqaa islaama bente islaam ani oomu jettu barsiisaa deemaa duraan dursa ijoollee kiristaanaa barsiisuun duratti. Haasalaatu namni salaanne. Orji. Ala islaaman ture naan jette gaafii tokko gaafadhaame orjii kan. Islaama turte? Hin beeku amantii keessanuu ani amantii keessanuu hin beeku islaaman turre waa kadhe kaade bakka. Echi amantiin tee maaliyaa? Dhimma amantiitti amanuu muka amanee nama amanee waan fedhe amane anatu beeka arabicha obbeeka ilmi namaa tawfiitiif hin beeku nama beekuu hin danda'u. Akkiniin siin jee waan barbaaddeetti amani mirga keeti san karraa gaafatamus kasi gaafatus uumaan keeni jira waan ta'eef nuti ammoo waan itti amanuu qabdu. Urjii wallaahi waliin salaanne hayaate dhugaa keete akkasitti mimee ummanni musliimaa dhagahu. Siifiin himaa oskaa akkiniin siin jee waan barbaaddeetti amanuun mirga keeti. Garuu nuti ammoo dirqamni nurra jiru inni ati amanuu qabdu uumaan kee kana jenneeti sitti himuudha malee lakkii abbaan barbaadetti amanaa yoo jettee ati waan barbaadetti amante mirga keeti kasi gaafatu xalahaa miti abduusee miti warra sirra jiru kanaa miti uumaan kee si gaafata guyyaan gaafatamtu sarara TikTok irratti laayivii irratti yeroo namni sirratti dubbate gastii ta'e cufattee deemtu osoo hin taane yeroo bakka itti dheessitu hin qabne bakka itti jalaa baatu hin qabne sanitti gaafatamta waan ta'eef sanii nun galchu nuti dhuguma jiru sitti himuudha. Kanaafuu waan barbaaddetti amane mukattu yoo Ummu Muhammad bada wasaka wuddu wasaka maal diqaalaa naan jetta atu diqaala. Shamt. Taai. Gadi bu'i. Sanumaa fi islaamummaa keessa otuma islaama taate iyyuu kan akka keetti baga deemtu. Waggoota akka dura ijoollee michiyyootti hin dubbadhu michiyyoo miti. Warri koomantiidha. Ijoolleen musliimaa ta koomantiin as jala jirtan. Rabbuma isinii uume sodaadhaame. Anaatu waliin dubbachuu jira isinii miti. Anaatu miti. Tokko ijoollee musliimaa dhukkaa rabbii akka waan jira miti sukkaara namatti kaasu argee baran. Abdusee salaamu alaikum.
Yoo loltees waan feete gootees naan lolti anaa waliin dubbachuu jira waan ta'eef isin warri koomantii kun yoo tasgabboytanii rabbuma sodaatanii yoo dhiistan oomee rabbii jaa. Nama arrabsuun maasiyaa miti xalaa. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Maasiyaa keessatti herreegamaa mina Laali xalaa urjiin muslima turte waggaa har'aa wajjin salaataa turre beektaa? Wanna muslima turte qulqulluu muslima isin haga pheenxetti deebite ji'a afur iyyuu hin guunne wallaahi. Hin beektu waa'ee yaani waa'ee pheenxeetuyyuu hin beektu. Amma dhiyoo biyya galtee biyyatti pheenxee taatee garaan dhufte yaani ji'a afur iyyuu hin guunne. Haa taatu dhiisaa mee haa taatu dhiisaa bartuunis korolaan maraattuun teenyatanii reef wajjin haasoo jiru tunis bara amanteetuma achi deebite maraattuun teenyatunis dhiisaa mee haa ta'e. Lakki yaani nama hin beekne galchitaniitiin wajjin dararaa argurra nama waa beeku nama matsaafa waa beeku wajjin takaraakkaruu isinii wayya. Laa hawla walaa quwwata. Anaa wajjin haasoo jira mee dhiisaadhaa kan beeknes ka beekus waliin hin dubbadhaa dhiisaa rabbii jaa ijoollee maa. Kabeeku qofa yoo nime kan beekne wallaalummaa keessatti haafu kan beekne suutatti himan kan beekne ni barsiisan kabeeku immoo akka inni itti beeku san akkanaa miti akkana jenitti agarsiisan ka ammoo didee mormuu isaa irratti ragaa baasisanii irratti isumarratti ifuma ragaa baasisiisaniituma biraa galan ka gaafatu rabbii tokkicha wallaalaa ni barsiisan. Isin waa'ee uumaa dhibbaan dhibbatti beekti. Mana tolfannee gadi hin baafnu nama beekaa qofaa mana tolchinee gadi baafna warshaa wayii jira kati tolchan kiristaana waa beeku qofa hojii haasawaadhaa jetti ijoolleen takka takka qoyi mana tolchitee nu ergite moo. Haatummaa nu gabbuu jalataa hayaat. Ardusee dhugaa dhiifama naa godhaa warri as keessa jirta ummata kana miira keessa na galche dhugaa na arrabsanii mana jeequufi miti hin aare. Ati ijoollee isaati qoyi urjii. Maali biyya koolla ho'i madhamuma koomen din arrabsani an biyyuma koolla hima dhubbaqa ani amantii musliimaa irraallee homaan qabu ummata narrabsu bichaa narraa dhoggaa. No jechuun intalli siin amma maskiida salaaleetti jetti salaaleedha moo arsiidha loqonni kee akka arsii dubbatta. Mucatti waliin turre bakka hojiitti waliin turre hayaate tana isi bakka tokko waliin turre waliin salaataa turre amantii tokko geggeessaa turre. Akkaataan asitti dubbattu istaayilii musliimaan qabu waliin gaggeessaa turre jecha akkanaa dhiisime kiristaana malee namni jechuuti amma ani mana hojiitti dhugama dubbachuu wayyaami mana hojiitti wal beennaa siin jedhaara bakka hojii tokko wajjin. Haasa afaan Oromoon taasaa jirtu afaan Oromoo musliimni takka addunyaarra jiru dubbate miti. Salaata waliin gaggeessaa turre minaamin jechee dhufu musliimni takkaa jedheen beeku hin jenne. Ani salaale jedheera. Ijoollee gaafa biyya namaa jirtu as nu jala turtee erga dhugaa barattee shaadaa qabatteen boodatti biyya galtee amantaa jijjiirrattu. Maaliif akka jijjiirte akkamitti akka jijjiirsisan maal akka godhan hunda sii quba qabna waan ta'eef ijoolleen keenya mee waa hunda keessan galina. Ani salaale miti amantii ani ijoollee shaasheeti arsii nageelle jechuu. Eshi bakka feete ta'e urjii teenya qoyme. Dhugaa baasee isin himadha ijoollee arsii nageelle jala hoo jiraattan hin beektan. Eshi dhiisimee kiristaana taate islaamoytee kaate kafarte moo uumamuma keetu muslima? Lakki ani uumamuma muslima. Uumama musliimaa miti isiniifin himaa dhageeffadha. Uumama musliimaa miti amantee kafarte. Kafaruun isiitis erga biyya kafarte eega biyya galte kafarte. Erga biyya galte ammoo akkamitti akka ijoolleen erga biyya namaa gaafa jirtu dhugaa barattee erga shaadaa fudhattee biyya gaafa galte immoo akkamitti akka kafaraa jirtuu fi akkamitti akka kafarsiisaa jiran maal akka godhaa jiran takka takkatti quba qabna waan ta'eef. Hayaateen kakati ni dhiisi uummanni yoo dhaga'u dide itti dhiisi anaaf rabbi situ beeka waan ta'eef isaa eega. Mee urjii teenya akkasitti jala taa'e akkasitti jala taa'etis sumaa fi hayaatu akkasuma jala tattaa'ame. Yeroo namni tokko dubbate namoota gurguddaa as keessa jiran kabajaa ijoolleen teenya. Lalaan hanga dubbadhaa isin hin jedhin dubbatinaa please. Ani dhaamsiniin dhaammachuu barbaadu. Ijoolleen teenya ta musliimaa ta kalimaa ashhaadu an laa ilaaha illallah wa ashhaadu anna muhammadan rasuulullah jennee islaamummaa waliin hordofaa jiru. Islaamummaatti nama yaamaa jiru. Taabtaabiinis hooppilinkiinis warra amantii islaamaa hin qabnetti illee sheer gootanii fiddanii akkasitti ittiin nama yaamaa jiru. Wanti niin hadaraa isin bira kaayyadhu. Yeroo mana abduuseettis ta'e garee shaadaattis
yeroo ustaazonni nama kiristaanaa tokko wajjin haasa'u nama kiristaanaa ka ustaazni waliin haasa'u jiru san isin jala kana koomantiidhaan teessanii waan nama ustaazaa wajjin haasa'u jiru ka kiristaanaa san hamilee cabsa hin barreessina harka keessan eeggadha. Waan nama kiristaanaa ka inni asirraa ustaazaa wajjin haasa'u jiru koomantii teessan dubbisee hamilee cabu hin barreessina. Waan sanirraa if eeggadha. Yoo dandeessan hamilee taaf yoo dadhabdan ammoo isaan lachuu jidduutti akkasuma qixataa dheessa. Maaliif yoo jettan namuma naamusaan ustaazaa wajjin asirraa haasa'u jiruutu koomantii teessan badduu gaafa arke miira keessa gala. Barnoota silaa ustaazarraa fudhachuu jiru san hunda gigimjee sammuun isaa afaan deebiti. Isinii galee saniifuu akkaataa itti namatti hin haasa'an ustaazni waliin haasa'u jiru ni beeka waan ta'eef waliin dubbata. Fakkeenyaaf an nama tokko wajjin hin haasa'u amma waaniin hawwii wajjin haasa'u waaniin reefu hawwii gaafadhe san wallaahi billaahi dhugumatti hawwii wallaalteetiin gaafadhee miti. Hawwiin ni beeyti waan hin gaafachuu jiru san akkaanan gaafachuu jiru san ta'e ni beeyti. Warri as jala jiran haa baraniifiin hawwii irraa deebisaa nanaa kan namuuf hawwii gaafadhee hojii haasa'u jira. Maa hawwiitu waa kiristaanummaa keessa taa'u jira. Moo isiitu waan amanini amanteechi deebite isiinis. Isii gaafadhee deebisaa naa kannuun warri jala jiruuf warra ijoollee sammuu keessatti waan akkasii qabatee jiruuf deebisaa taati jeeti malee hawwiif deebisaa taati miti. Namni tokko gaafa asirraa ustaazaa wajjin haasa'us ustaazni gaafa nama sanitti himu nama nuti itti himu jiru ka wajjin haasa'u jiru kanaaf fudhata osoo hin taane waan barsiisu jiru sani warra jala jiru ka rabbiin qalbii isaa baneefiif fudhata. Ha rabbiin qalbii isaa baneef ka jala taa'ee dhageeffachuu jiru saniif fudhata. Hanga arraan tanaatti illee waggaa meeqa daawaa godhaa jirraami. Warra gastii irra baanee wajjin haasa'inirra warra takkaa gastii irratti hin bahin ka gizee nuti haasa'inu nu jala taa'ee nu dhageeffatu shaadaa qabachaa jira. Dhugaan galeefi. Wanni nu barbaannus kana. Isin ammoo kana koomantiin dandeessan deeggaruu dadhabdan dhiisuu. Isinii galee inni biraa ijoollee amantii kiristaanaa keessaa gara amantii islaamaa dhufte. Isii arra dhuftee osoo torbaan hin gahin, osoo ji'an gahin, osoo quraanan baratin, osoo shuruuxan baratin, osoo akkaataa amantii islaamaa seera ittiin bulmaata amantii islaamaa namni san baratee ittiin buluu hin jalqabin amalli bare naman dhiisu harkaan na bare dooluu soso'aa jette Oromooni. Ijoolleen kiristaana keessaa dhufteesi amala duraan kiristaanummaa keessa baran sana erga islaama ta'anii dhiisuun itti ulfaata. Xiqqoo xiqqoon imaanni keessa gabbu'aa imaanni fudhachaa barnoonni isiif galaa haala saniin adeemsa kiristaanummaa keessatti ittiin barte san dhiisaa deemuu dandeessi. Akkanuma akkaatanii nama har'a shaadaa qabate boru gaafa inni xiqqishoo rifeensaa sirraan gammullisee laayivii dhufe mataa cufadhu maarree cufadhu amantiin islaamaa akkas hin jettu maarreen islaamaa akkas hin jettu ifiifuun uffanne ati ta'isiin akkas koomantiin jettu san piroofaayila kee yoo laalan isii caalta. Amantiin islaamaa akkas hin jettu akkas cufadhu arraba kee kana laaltee ijoolleen duraanuu laa harfii irra teessee rabbiin gabbaraa jirtiimi dib jetti. Warri akkasiisa warra akkamii beektanii rabbiin quraana keessa yeroo dubbatu warra harfii xarafa maddii irra taa'ee rabbiin waaqeessuu jiraa jedha. Anaan waaqeessuu jiraa jedhe. Hayoonii fi bakka maddii taa'u jiru tanarratti wanni gaariin isa qunnamte imaana keessatti as deebu. Osoo inni xarafa san irra taa'u jiru wanni hamtuun takka islaamummaa keessaa yoo isa qunnamte xarafuma san irraan gara kufrii keessatti gakkufu. Siigalee saniifuu maaltu barbaachisa? Nama xarafarra jiru sanii daranaa waan hamtuu jenneeni xarafa sanirraa kufrii keessa darbuurra waan gaariidhaan akka inni imaana keessa kufu godhuu danda'uu qabna. Afaan keessan eeggadhaa. Arrabni keessan wallaahi wabillaahi nama asirraa quraanaa fi macaafa ijoollee kiristaanaatii wajjin haasa'u caalaa koomantii isin babbareedduu isin ijoolleef kannitaniitu ijoollee irra qalbii hata. Yeroo ammaa kanatti koomantii isin kannitaniitu ijoollee qalbii irraa hata. Mee waan takka isin hima. Ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam guyyaa takka saahabaa isaatii wajjin bahanii lola wayii deeman. Echi aduun wanna taatee dadhabanii ciisu jiran. Ergamaa Rabbiitii akkanatti seefi habalee isaa akkanatti qomarra kaayyatee ciisu jiru.
namni mushrikaa wayii tokko ergamaa rabbii kana ajjeesuudhaaf dhufee seefi ergamaa rabbii tana ergamaa rabbii irraa fuudhee mee eenyutu sirraa na dhoorkaa siin ajjeesaahii jeen ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam rabbii kiyyaatu sirraa na dhoorkaa jeen yeroo san jibriil dhufee harka gurbaa dhee ablee harkaa buuse ergamaan rabbii ablee san fuudhee kunogaa rabbiin kiyya sirraa na dhoorke ati yoo eenyutu sirraa na dhoorkaa jennaan namtichi maal jeen irra caalaa namaa ta'ii jeen jechuun ana ajjeeftee maqaaf ittiin fuudhinii irra caalaa namaa ta'ii jeen sani ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam maal jeen ishi rabbii allahatti amantee anatti ni amantaayee anis akkaan ergamaa ta'e jennaani namtichi sun maal je hin amanuu jeen atis akka ergamaa taatee sitti namanuu rabbitti illee namanuu garuu mushrikaa wajjin siin hin loluu jeen ergamaan rabbii namticha kana ni dhee ni tume ni reebe namtichi dhugumaan ergamaa rabbii ajjeesuu kee beeke ergamaan rabbii maal jeen deem jeen si gallakkise sitti namanuu rabbitti si namanuu garuu mushrikaa wajjin sirratti hin tumsu ka gurbaan jeeni deem jeen si gallakkise ergamaan rabbii namtichi san ergamaa rabbii bira achi gara galeeti gaafa biyya isaatti xaariyaa isaatti deebi'u lallabe sagalee ol fuudhee lallabatee an irra caalaa ilma namaa biraa hin dhufe irra gaarii ilma namaa biraa hin dhufe jee gaarummaa ergamaa rabbiitii fi irra caalaa namaa ta'uusaa ummata isaa keessa dhaqee lallabe nabi muhammad biratti isa didee irra caalaa namaa ta'uu irra gaarii namaa ta'uu osoo inni sitti namanu juunii isa dhiisuu san irratti jechuudha isinii galee nama iktiraaman akhlaaqan nama akkasii ta'a inni biraa ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam ollaa gaarii tokko qaba ollaa gaarii maal ollaa kaafiraa tokko qaba ollaan isaa kun yeroo ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam ganama subii masgiidatti deemu karaa irratti duratti sagaraa bahanii qoree hunda dura ciran waan kana hundeef duraa xaragaatuma masgiida dhaqa ergamaan rabbi dhaqeetuma deebi'a guyyaa kaan ollaa isaa sanii jaartiin gurbaatii fi gurbaanis waliin dhukkubsatanii karaa sanirra waa kaayuu fi dhiisan ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam ganama kaan gizee masgiida deemu waan san karaarraa dhabe waan san karaarraa dhabuudhaani ollaan kiyya kun har'a maal ta'ee hafee jee gaafachuudhaaf mana dhaqe mana warra ollaasaa warra silaa qoreedhaa fi sagaraa hunda karaarra dura bahuu san dhaqee maal jeheeni maalii dhiyoo tana eeysa baddanii jee gaafate intalti maal jetteen baduu keenyaati maaliin nu beeytee jennaan lakkii duraan bari jiraachuu keessa wanti niin isin beekuun karaarratti sagaraa qoree waan akkanaa na dura guurtanii dhiyoo tana nagarree sanumaafin isin dhabee jennaani abbaa mana kiyyaa dhukkubsatee barsanii fi jette dhaqee ichitti abbaa mana isii ka dhukkubsate ilaalee deebi intala sanii fi gurbaan san yeruma shan shaadaa qabatan lakkaa namni kun nama akkanaati jeni isinis akhlaaqan nama akkasii ta'a yoo quraanaa fi hadiisa macaafa isaanii dubbistanii daawaa godhuu dadhabdan haala amalaan daawaa godha ibaadaa teessaniin daawaa godha ati islaamummaa teetirra jabaattee jabduu taanaan daawaa goote sanuma islaamummaa irra jabaattee haruma ergamaa rabbii kana qabattee sirritti hordofte taanaan daawaa goote namni suma laallatee maali namni akkanatti amantii irra jabaa jee namni akkatti amantii fi jaalatu jee amantii tanas hawwa jechuudha. Amantii ta'e jaalachuu fi hordofuu fi itti amanuu fi ittiin jiraachuudhaan nama hawwisiisi malee waan ifiifuun beeyne dheeyxee ittiin laayixee ittiin nama baqachiisuu hin yaadin jechuu barbaadeeti dhiifama ijoollee kiristaanaa galfannee haasofna ijoolleen teenya. Dhiifama isinirra beekeetiif nama narra beeku dhibbata akka as jala jira. Garuu walumarra rabbi. Haara akkamii qabda yoo naan jette yeroo hedduu deddeebi'amee yookaan peenteenis keessaafuu ijoolleen kiristaanaa yeroo hedduu deddeebi'amee maal jedhu afaan arabaatiin natti hin dubbatiinaani oromoodhaa jetti. Kalee takkaa yoo hoggaa 4-5 kana hoggaa 6-7 kana as ta'e malee takkaa yoo afaan oromootiin waaqeffattee beekte dheengadda hiriira baane afaan amaaraa jalaa bilisa haa baa'u warri afaan oromootiin waaqeffatu jechaan turree nuti. Hoggaa meeqa afaan oromoo gabroonfate gara kana afaan amaaraa maca baaybiliin isaa afaan amaaraa dubbata kadhannaan afaan amaaraatiin dhiyeeffama ture sigalee kadhannaan afaan amaaraatiin dhiyaata beete kiristaana seentee afaan amaaraa malee waaqeffattu afaan oromootiin
Dheengadda hiriira baane rifeensa ofirraa haadee amaarri akkamitti afaan Oromootiin dubbatama jedhamee lolaan turre. Akka nama bilisa jala ture, akka nama afaan Oromoo qofaan haasaa ture maa godhatu jarri. Anamma doogana qobaa kan koo tagaafatuun fedha dhuguma beekumsa qabu tokko ergiteetta afarsoo kan kaleessa wayii pheenxeen ta'e jedhee وقال الله على كل جدي سقال قال لي قرآن ويجا قرأ ويرجع وقال النبي كل فاندويان بر انتين كوني عندنا دام غربي بر أورمي فانجرام كتابه برباد أورمي فان قرأوا وام برباد أمارفان أفهم برباد قرآن ما حرفي ساقرأ أورما أمارفان جلك إسا دوب بسايو كنا ما قرآن فيتين وكان الله على المسلمان تري مسكيدة سجتشيسان تري مالو بنامين جروان دي جاري أورتودوكسي دافرسو ما ortodoksi masa yoo ta'e har'a ortodoksiin sun maal jedha afaan oromootiin dubbadhaani jedhama gisee si arge pheenxee qofa miti pheenxeen mataa jabaatti dhugaa dubbachuu fi jarri soba baay'isu dhugaa dubbachuu ta'e sobni jaraa hin danda'amu pheenxeen hin sobdi ani ergasii biyyatti pheenxeen naman sobnen si'a akkan dhaga'eet gin amma pheenxeen amantii irratti baay'ee soba ortodoksii ammallee maal jecha Abdus wanna tokko beekta amantii pheenxee jechuun dirijjiitii waan jedhamu beekta wanni dirijjiitii keessatti bara humna godhatu si barbaachisa fakkeenyaaf amma gaafa walgayii wayiitti deemtu gaafa si yaaman sheeka of gootee kijibas fiddee dhugaas fiddee akka walgayii san gubbaa beekamuudhaaf jira miti walgayii san irratti akka nama dhugaa dubbatee akka nama haqa dubbateef gootee deemta beekta waldayni pheenxee kun akkasi sobaanis maaliinis uffa fakkeessuu jaalatu beekta baay'isanii wanna jechuu barbaadan. amma goobanattiin eenyuun share naa godha please gurbaa kana dubbisa kam dubbifname kam wal gooban yaa rabbi pheenxee kana qajeelche of wallaaltee na rakkifte wallaahi gooftaa sinaa qajeelchunni lafaaf samii uume jalqaba irratti isa qalama uume osoo hin taane isa lafaaf samii uume sinaa qajeelchu qalama uume inni kan keenya allaan isiin kun waan jette dhageettee abduseeti amantiin koo kiristaana naan jennaa waan kiristaana jedhu mee macaafarraa amantiin kiristaana jedhu fidi jennaani quraana keessattuu kiristaana jedhee nu yaame jette nan kolfee jennaan. Xayyib indoo gongoreeree allaan akkamitti kiristaanota dheen waame. Ati nasaaraadha afaan arabiffaatiin yahudaadha moo nasaaraadha? Maal jechuudha? Ati kelaa jechuun quraanni kiristaana innal kiristaana alladhii wanti jedhu hin jiru bar ati yahudaadha moo nasaaraadha? لا كريستانا ديتي كاتيجرا مي قرآن كيسا إن الكريستان الذي يوكين إن الكريستان كان جد يوكي وما توكو كريستان أما نغافين كبا غافينا ديبسا كريستانا تي كاتيجرا عبدوسي كاتيجرا أتي يهودا دا مو نصارى أنا تصوبي مو ورا يكي تصوبي ريت أيب أنا فانا رمو دبي سودان دايسا سانيمي كريستانا كان جد قرآن كيسا جرأت إن الكريستان إن الكريستانيين يوكي وان جد جرمو أتي يهودا دا مو نصارى دا كوي لا أفان رمو تين كريستانو تديتي كاتيجرا ورا يكي تصوبي مو أنا تصوبي ريما قرآن عربيا جد أبر قرآن عربي فان بوي مال أورم فان بوني مالتات انجرو قرآن ورا يكي صبي جديكات أيب ورا يكي صبي جديكات كريستانا كان جدو قرآن كيسا جرا يوتي نافي ديتي كريستانا كنو بكا كانت يراجد أفان رمو تنجرا أفان رمو تنجرا واهي أفان رمو ديث يسوسو ينجرو إيه عربي فمو طيب أي عرب نسيت موني اندي نرقفت يسوس كان جدامو يوكا نما چافا كيسا نجر رنجرو أفان رمو ملي يسوس كان جدامو يوكين Yesus Kristus kan jedhu. Afaan keenyatti kanneerra yaa dhibbaan dhibbatti nana mana afaan keenyatti kanneerra afaan Oromoo. Yesus mataan isaa hin jiru siin jedhe bar. Yesus wanti jedhamu addunyaa kanarra akka hin jirren beektaati. Yesus jettee Wayna ilaahi sitti ni maatii jira gurba afaan Giriikirra afaan keenyatti kanneetti hin jiraachaa jirra. Maalajjaa fi hiikkatte eenyu hiikkadhu siin jedhe. Yesuustu hiikkadhaa siin jedhe. Eeyooti hiikkadhaa siin jedhe afaan Oromoo afaan Arabiirra gara afaan Oromootti. Kan keenya akka hiikkannu Ingiliffatti wanta hundatteetii kaasiniin jedhe addunyaa waliin gaa jedhe. Yesus afaan kana naa hiikaa jedheera Yesus Giriikitti. Xayyib ragaa naafuu bakka hiikatu addunyaa waliin gaa jedhe. Qur'aanni kan inni buufame akka inni addunyaa buufame siima wangalli addunyaa bu'ee kan jedhu naaf fidayye. Kotoo namni ragaa naa baasuu dandeessan. Qur'aana keessaa addunyaa guutuudhaaf bu'ee kan jedhu ni jira Qur'aanarra.
Afaan Oromootti kadhu kasin jedhe ragaa fidiidhamu. Amma ati gaafiin keenya jabaataa dhufa. Ani amma gaaffii normaaliin qabaa gaaffii kiyya naa deebisa. Yoo dandeessan. Gaaffii naa deebisa gaaffiin qaba. Qoygaa ustaaz Xalaan dhufaniiru siifa gaafadhu ayyee. Ayyee. Eenyuun naa deebisa? Jira gaafadhu namoota sii deebisan quraana keessaayis bakka hunda. Xalaanis jira jaahiinis jira. Gaafadhu. Ayyee kitaabni keessan meeqa? Maal jechuudha kitaabni keessan meeqa gaafa jedhu? Meeqatti amantanii jirtu? Ifa godhi kan gaafii kee sirrii miti mallee. Qura'aana bichaatti moo kitaabilee duraatti amanaatii jirtudha gaaffiin koo? Akka gaafii kee sirreessan mas. Maali sirreessaree kitaabilee dura bu'anitti amantanii jirtu moo qura'aana bichiidhaan jedhe? Quraana qofitti yookiin hadiisa duraan darban utuu hin taane nabiyyoota duraan darban hundattuu amannee jirra. Akka jarri dhufanii darban. Kitaabni Injiil jedhamu Tawraat jedhamu akka buufamee ture amannee jirra malee yookiin barraa'ee lafa jira innee fuunee dubbisnee itti amannaa miti. Dhufee darbe Yesuusi wangeela yookiin Injiil kan jedhamu akka kennameefii ture. Waan tokko laal akkasii galutti urjiin Dubaayin nayxee waggaa 3 shaqqalattee galte jecheedhu tokko. Namni tokko gaafati dabartee kaate dhugaadha urjiin Dubaayin nayxee shaqqalattee galte jecheedhu amanuudha malee waan ati hintinii taate kana fidanii dubbisuu miti. Kanaaf waan darbe sanatti amannaadha nuti. Ani amma akkoo namaatu akkana ta'e siin hin jenne baar. Ammaa kanatti maartamoo qabin. Gaaffinan si gaafadhe koo amantanii jirtu moo amannee hin jirtanidha baar gaaffiin kun. Ati gaafii ifa baasiiti dubbadhu nuti akka musliimaatti waanuma rabbi biraa bu'e ka rabbiin wanni kun na biraa bu'e jee quraana keessan nuu ibse waanuma rabbi biraa bu'e kan nabi Muhammad irratti bu'es kan isa dura nabiyyoota isa dura turan irratti bu'es hundattuu ni amanna. Kan nuti ittiin bullu immoo seerri nuti ittiin bullu quraanaa fi hadiisa jecha rabbiitii fi ergamaa rabbi hadiisaa fi quraanaan bulla. Garuu akka rabbiin kitaaba. Eessa dhaqe inni duraa sun hoore? Eessa dhaqe? Nabi Muusaan eessa dhaqe? Nabi Muusaan nama kaan du'e? Dhageeffadhu gaafa bareeduma siif deebisa. Yoo qalbiidhaan fudhatte jechuudha. Rabbiin gaafa nabiyyallaahi Muusaadhaaf kitaaba Tawraatiin kannee fi isa ergu warra Israa'elitti isa erge warra Israa'eliif isa erge. Kitaabni Tawraatiin rabbiin nabiyyallaahi Muusaadhaaf kannee isaan ergisanis seerri sanis kan ittiin bulu kan ittiin hojjetu yeroo sanitti warra Israa'eliidha. Warra Israa'eliitti. Dubbichi garuu sagalee waaqayyooti miti sagalee rabbiiti. Dhageeffadhu kaasanuma dhageeffadhu dura nama afaan hin haasoyini. Xayyiba sitti naa deebisi sagalee waaqayyooti miti. Dhageeffadhu waan dura namni sitti haasoo jiru. Rabbiin kitaaba kanneef erge gijeen siin jiru sagalee namaa kanneef erga. Gaafa rabbiin nabiyyallaahi Muusaadhaaf kitaaba kannee ergu kitaaba seerota kanneef erge jechuudha. Kitaaba san keessa seera ittiin bulmaataa jira. Waan hamtuu namni san hojjetu. Ummanni nabiyyallaahi Muusaan itti ergame san hojjechuu hin qabnee fi waan gaarii isaan hojjechuu qaban hunda seerri kan keessa kaa'amee ergamaaf. Hanga nabiyyallaahi Iisaan dhufutti seerri biyya lafarra ture kan ittiin bulaa turan sanuma. Gaafa nabiyyallaahi Iisaan dhufu ammoo rabbiin nabiyyallaahi Iisaadhaaf seera mataa isaa kan nabiyyallaahi Iisaan uummata Israa'el ittiin bulchu kitaaba Injiil jedhamu kanneefii jira. Kitaabni Injiil jedhamu sanis seera Museen balleessa osoo hin taane seera Museetis kanuma of keessa qabu garuu waan seera Musee irraa haaromfames kan Iyesuus Kiristoos uummatan gaafa sanitti ittiin hogganu kan of keessaa qabu Iyesuusiif kannee erge. Ani Iyesuus jedhu jira moo amma yaada haasaati? Isa dhatte miti? Dura nama dhageeffadhu ishii. Qawxii. Hanga nabiyyallaahi gaafa nabiyyallaahi Iisaadhaaf akkasitti kan immoo hanga eenyutti hanga nabi Muhammad dhufutti. Gaafa nabi Muhammad dhufe ergamu immoo rabbiin kitaaba Furqaan jedhamu quraana nabi Muhammadiif alayhi salaatu wassalaami kanneef. Quraanni Furqaan kunoo ka akka miyyannaani hiikummaan isaatu Furqaan jechuun adda baasaa
la ifa godhaa kan jamu maal ifa godha jennaan waan kitaaba Injiil ibn Nabiyyallaa Isaaf kenname san keessa jira waan kitaaba Musee kenname keessa jira waan kitaaba Nabiyyallaa Daawudii kenname Zabuur keessa jira waan kitaaba Nabiyyallaa Ibraahim Suhuf keessatti isaaf kenname keessa jira waan isa dura jabre hunda dhugoomsaa fi ifa adda baasaa kan ta'e furqaan Nabiyyallaa Muhammadiif kenne osoo Nabi Muhammadiin booda nabiyyiin biraa ka dhufu ta'es Quraanni kun hanga nabiyyiin san dhufutti tajaajila malee nabiyyii san bira hin dabru garuu waan Nabi Muhammad booda nabiyyiin hin jirreef hanga guyyaa qiyaamaatti seerrinis kitaabni rabbiitis ka hanga guyyaa qiyaamaatti turu Quraana seerri turus seera rabbii fi ergamaa rabbii Nabi Muhammadi Quraanaa fi hadiisa hanga guyyaa qiyaamaatti kan turu kunis waan Nabi Muhammad booda nabiyyiin biraa hin dhufneef seerrinis jechi rabbiitis ka biraa hin dhufu kanuma raawwate rabbiin Quraana keessatti suuraa Toobaa lakkoofsa 45 irratti maa kaana Muhammadun abaa ahadin min rijaalikum walaakin rasuulullah wa khaataman nabiyyiin wa kaana Allahu bikulli shay'in aliimaa jeela fakaa'ee jira Nabi Muhammad dhiira teessanirraa abbaa nama tokko hin taane walaakin garuu inni immoo nabiyyii rabbii ergamaa rabbii kan maayyii fi xumuraa kan goolabbii ta'ee jira kaisa booda rabbiin nabiyyii biraa hin erganne kaisa booda rabbiin kitaaba isarra buuse booda rabbiin nama biraarra kitaaba biraan buufne seerrinis nabiyyiinis hanga guyyaa qiyaamaatti ka turu isuma seerri turulleen seeruma isaatii akkasitti amannaalee Ngaure sagalee rabbii san ka amma quraana rabbiin eeggachaatii jira nama osoo hin taane rabbitu eegaa jettu quraana. Xayyib isa san eega dubbii rabbii jettee na amanteetta akkamitti isa darbe san eeggachuu dadhabe rabbiin akkamitti immoo rabbiin addaan qoqqoodee biyya tokko bichaadhaaf erge biyya kaanoo namni hin jiru moo namoota santu dubbiin rabbii hin barbaachisu. akkana jaa rabbiin Quraana keessatti yeroo nu dubbatu ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت dhugumatti nuti ilma namaa hundatti nabiyyoota erginee jirra akka isaan rabbii tokkicha qofaan Allah qofaan gabbaran xaagoota waan rabbii gaditti gabbaramarraa akka isaan fagaataniif kan isaan barsiisu ilma namaa hundatti nabiyyii erginee jirra jee rabbiin nutti himee jira. Ani yeroo duraa maayikii qabadhu dhageeffadhu ati jaan falmeen deemu deebisaa si deebisuu deema. Ilma namaa hundatti nabiyyii erginee jirra kan akka isaan xaagoota hin gabbarre isaan dhoorku rabbii tokkichaan qofa akka isaan gabbaran kan isaan barsiisu jee rabbiin Quraana keessatti nutti himee jira. Nabiyyoonni kunoo eenyufaadha tokko tokkotti gosa hundaaf ka ergame kan naa lakkaayoo naan jette rabbiin Quraanuma keessatti deebisaa tanaa yeroo kan nu maal jaha suuraa Yusuf keessatti dhugumatti yaa ergamaa kiyya Muhammad nabiyyoota erginerraa garii isaanii kan maqaa isaanii sittiin himinii jira kan simbeeysisinii jira jee rabbiin dubbatee jira siigaleemi kanarraa erga rabbiin subhaanahu wa ta'ala Quraana keessatti yeroo Nabi Muhammadiif ibsu gurguddoota nabiyyootaa kan tahan warra akka rabbi dhiyaatan kan tahan kan namni ummanni Nabi Muhammad illeen irraa barnoota fudhachuu danda'an kan akkasii fakkeenyaaf Nabiyyallaa Ibraahim Nuuhii Ibraahim Salamoon Daawit Suleymaan Yuusuf Zakariyaas Yohannis Cuuphaa Yaayaa jettaniini isaan kana hunda rabbiin nutti himee jira nabiyyoota hin himinis qaba hunda ilma namaatti nabiyyoota ergee jira. Maaliif dubbii nabiyyoota kanatti kanneessan hin eeginii Quraana qofa eege yoo naan jette rabbiin Quraanuma isaa keessatti maal jee dubbata dhugumatti Quraana kana nuutu buuse nuutu isa eegaa isa tiisaa je macaafa keessatti immoo macaafni kun keenya nuutu isa eegan jenne seerri ka jijjiiramu beeka inni biraa ammaasis maaliifi macaafa Musee kannee fi kan Yesuusiif kanne yookaan Nabiyyallaa Isaaf kanne sanii hangaarraatti maaliif hin eegini sunis dubbii isaati yoo naan jette seerri wal dhaba seerri Nabiyyallaa Muusaadhaaf kanne addunyaa guutuun laallatu qawmii takka ummata Israa'el qofa laallata seerri rabbiin Nabiyyallaa Isaa yookaan Yesuusiif kannes ummata biraan laallatu eenyu laallata ummata Israa'el qofa laallata garuu seerri rabbiin Nabi Muhammadiif kanne wanni hanga guyyaa qiyaamaatti eegamuuf wanni akka seera duraanii sanitti hin jijjiiramneef
seera ilma namaa waan ta'e ilmaan aadam waan ta'e hundaaf kennameedha. Ka addunyaa tanarra jiru ilma namaa waan ta'e hundaaf seera kennameedha. Seera hanga guyyaa qiyaamaatti turuudha. Seera ilmi namaa ka addunyaa tanarra jiru guutuun ittiin bulu malee seera uummanni tokko yookaan gosti tokko qoftiin ittiin bultuu miti. Kanaaf isa tiisee kan Museetii fi kan Yesuus fa'aa seera warri Israa'el qoftiin ittiin bulanii. Eenyuun ni galche jarana kamaaliin kan diina garee shaadaa xalaata garee shaadaa eenyuun ni galche natti himaa. Amma akka dubbattetti hundi isaanii Islaama jettee kitaabolee isaanii keessaa Islaama kan ta'an naaf fidi Xayyiib. Waan bareedaadha. Kitaabolee duraa keessaa Quraana keessaa fudhachaa jiru. Quraanni kan dhufe waggaa 1000 waan ta'e anisa keessaa miti kanas gaafadhe. Isa duraa keessaa kitaaba kana keessaa dhugumatti Musee Abrahaam hunda maqaa dhoofti Islaama kan jedhu naaf fidi. Bareeda akkiniin siin jee ragaa nabaa bakka tanatti dhaqoo qoqoo dura siif ibsaa ka'a. Bakka tanatti akka biyyi Ahmadi gurbaa warra fannoo gaafii isa gaafateen dubbiitu wal jalaa sirraa miliqe sanitti dubbiitu wal jalaa sirraa miliqe malee kitaaba duraa kasilaa si gaafachuu qabu nuyi. Sita kitaaba Yesuus Kiristoositti namanu jira jettu tana kitaaba isaa yoo ta'e dhugaan as baasi jennee si gaafanna malee nuti kitaabni nuti harkaa qabnu kitaaba rabbiin Yesuusii kan yookaan Nabii Isaa kan hin jenne kitaaba rabbiin Nabii Muusaadhaaf kan hin jenne kitaaba rabbiin Nabii Muhammadiif kanne kan kitaabota isa dura dabran ka akka Nabii Isaaf kannamee ka akka Muusaaf kannamee dhugoomsaa ta'e waan achi keessatti dubbatame dhugoomsaa ta'e kanneef malee kitaaba Nabii Muusaati harkaa qabna yookaan Yesuus harkaa qabna siin hin jenne. Akkamitti dhugoomsaa ta'ee quraanni kuyyuu nuun jette immoo rabbiin quraana suuraa 3ffaa keessatti dubbatee jira. Akkasuma suuraa 4ffaa keessatti illee dubbatee jira. Maal jee dubbate jennaan quraanni nuti sirratti buufne kun kitaabota siin dura turan kan akka Injiil Tawraat dhugoomsaa haala ta'een waan isaan keessa jira dhugoomsaa. Akkamitti dhugoomsa jennaan Nabiyyallaa Iisaan dhugumatti karaa rabbii tokkichaa barsiisuu isaa takkaa waaqa jee ifimachuu dhabuu isaa daandii sirrii barsiisuu isaa ammallee warra Israa'eliif ergamuu isaa muujizaa rabbiin isaaf kennee isa erguu isaa kitaaba isaaf kennee isa erguu isaa waan san hunda ni dhugoomsa. Maaliif akka isa dhugoomsu godhe jennaan waan kiristaanonni kijiba isarra kaaniif rabbiin ammoo kitaaba isaaf kenname san keessa waan isa barsiisee fi waan inni barsiisaa ture quraanaan nuuf dhugoomse. Akkasuma Nabii Muusaallee Nabii Muusaadhaaf akkana jee karaa rabbii barsiisuu isaa islaamummaa barsiisuu isaa nuuf dhugoomse. Si galeemi isa kana inni nuti amannu inni nuti nuuf dhugoomsus isa kana malee kan warka jiruutu Tawraati kan warka jiruutu Injiilii siin hin jenne Injiil nusi gaafachuu qabna. Yesuus isa Islaam barsiisuu isaa ragaa na baasa. Muyitii jalaa na baasa abdusee muyitii irra hin jira. Ayyee mee eenyutu banaaf? Annan banaa fi quraana natti himaa bakka ati muutii irraa kaafamuu qabdu koomintii otoo hin taane gaafiif deebii irra jirtaa taa'e barataa waan jiru hunda godha warra jala jirtan taaptaappii godha giiftii gadhiisa yoo dandeessan ababaa tiiktookii xixiqqoo maaliif mana fayyada. Laatamu Shee Dr. Abdusse carraa nuu laadhu kaa rafuuf hin dhufne taa'e baradhoo Kamaal taa'e baradhooti. Lisimi waan daqiiqaa takka qofa naa kennu sekendii takka. Ati maali ati muslima moo kiristaana Kamaal? Gaafii odoo na gaafatuun ta'iin anaaf carraa kenne. No carraasiif kennama bar carraasii kennuuf ansi gaafadhe muslima moo kiristaanaati? Laa gaafii keetiif eeyyamamaa miti dubbachuun barbaada. Hin dubbatta barri yaadan barbaannu ree nuti gaafiif deebii waa'ee kiristaanaaf muslimaa irra jirra yaada yoo ta'e akka dhuunfaatti yeroo nuti waa biraa yaada kennatamu. Gaafii keetiif booda haa ta'u deebiin ergaa qabu dubbadhee haa bu'u. Ergaan asirratti dubbatamu hin jiru ree. Laa hacuucaa dhiisi kun dirree dimokiraasii isin dimokiraasisiif qabsoofna. Abbaa feetee Kanaafuu ati yeroo baay'ee viidiyoo natti hojjettu garee shaadaa kanarratti
Abduu se suuraa sadaffaa suuraa Ala Imraan lakkoofsa 52 baase. Yoo dandeesse garee shaadaa gargaariin wajjiniin qabsootti seeni obboleessoo. Obboleessoo dura haa dubbannu. Garee intini xalaa fuula meeqayetti suuraa sadaffaadha? Suuraa sadaffaa suuraa Ala Imraan lakkoofsa 52. Naa lillahi kunumma tarkamsa. Qulqulluu keessana baasu. Maal jette Kamaal Kingi Kamaal maal jettan? Ani awwalatti seenulleen feene Abdus galatoomi. Kaonna harkise immoo afarsaadha. Ani yaada xaahaa kanatu yaada bilchaataadha. Arrabsoon qabu daddarboon qabu barnoota akkanaa waan barbaaduuf jaluma taa'ee dhageeffatuu fedha qabaan. Ani nama darbu nama achi nama xallazuu miti yaada bilchaataa ilmii bareeda kana dhageeffatuu barbaada. Namnis akka argamu barbaada. Yaadicha akka xaahaa kun baay'ee sappoortii godhuu barbaada dhageeffachuullee barbaadamaa fi kanumaan xumura ati immoo dursa waan tokko si haadhamu nafsiyaa keessaa bayaa yoo haraaran biyya arabaa isinitti cimte bishaan qorraa of bira kaayaa dhugaa nama keessummeessa. Ati amma sima mataa kee fakkaattota akka keetii kanaan jechuu barbaade maaf jennaan gaafii wallaalaan nama gaafatu. Viidiyoon irratti hojjette dhayxee kaaftamoon kaaftu ganama dhaggeeffadhe feesbuukii irratti. Abduseen maal balleesse jennaan maqaa koo kaaftee dhukkeen irraa kaasaa turte. Abduseen waan shari'aan teena ayyamne dalayde. Nama arrabsuu. Fakkeenyaaf meema waan shari'aan teena hin ayyamne maaliin dalageen? Akkasi gootee ayyasuusin nyaataa. Yesus akkas ta'a jette viidiyoo kee argite. Ati wangeela kiristaanaa dubbisteen beektu waan ta'eef dhiisi kan Yesuus Kiristoos nyaataa ture Qur'aana keessatti ila akka beekumsaatitti akka barnootaatitti osoo hin kaane akka ashamaaqaquutitti akka nama xiqqeessutitti kaafte. Shari'aan Islaamaa taatiitti bula jettu tun amantii nama tokkoo xiqqeessuu fi arrabsutti nama ajajuu jechuudha. Ammuma immoo wallaalummaa keetu sirraa mul'ata ammuma tana fuula keetirra akkamitti hojjette? Ati Islaama moo kiristaanaa? Meeqagas? Ati Islaama moo kiristaanaa naan jette? Anaa kalima laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah. Anaa Islaama taatu odoo beektu. Islaama ta'uu kee odoo beektu. Namni tokko fakkeenyaaf Kamaal. Hin xumuraa qooyka. Hin xumuraa homa si dura dhaabadhe homa garee shaadaa dura dhaabadhe Islaamummaa namarraa fuutanii namaa kennitu. Kaanin kafarsiiftu kaanin amansiiftu jechuun kuni wallaalummaa sirraa mul'ata. Atuu waa baradhu xumuree jira. Assalaamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Galatoomaa ustaaza keenya ustaaza Kamaal Abdallah artiist Kamaal Abdallah jechuu kiyya dhiifama warri ustaaza jennaan rifattan. Sorry. Artiistaችን thank you galatoomi dhugaa yaadanuu kenniteef. Bareeddu dhaggeeffataa jirta? Waan ofii? Macaafa irraan jedhe bar. Macaafa kamirraa? Barsiisaa turuusaa hin jenne barsiisaa turuusaa macaafa kan inni barsiisaa ture. Okay, Yesuus Kiristoos akka inni muslima ture quraanni ragaa ba'ee fi nutti mere. Qo'imee Abduuse waan ofii macaafa qulqulluurra barsiisaa ture Yesuus. Yaa akka sedhee fuddaan. Yesuus wangeelli Maatiyos boqonnaan tokko lakkoofsa tokko akkana jedha. Wangeelli Maatiyos boqonnaan 5 lakkoofsi 6 akkas jedhee barsiisaa ture. Bakka hundattuu sagalee waaqayyooti. Namni xaafe hundintuu sagalee waaqayyootiin gargaaramaniiti. Ani sin gaafadhe bichaa naa deebisaani barattuudha macaafa qulqulluurraa homaa takka hin danda'u. Naa ta'ee fudhe garuu Islaama barsiisaa ture kan jette bichaa naa fidiidha barra. Yesuus wangeelli Maatiyos boqonnaan tokko lakkoofsa tokko akkas jedha. Wangeelli Yohaannis boqonnaan tokko lakkoofsa tokko jalqaba sagalee ture. Sagalee waan hunda dura ture. Sagaleen waaqayyoon bira ture. Yaa seera uumamaa jedhe. Barsiisaa ture. Yaa seera uumamaa ka'eetiin kan dubbatu. Ani homaata kittiin beeku macaafa qulqulluurraa. Isa kana bichaa ragaa naa baasin jedhe falmii osoo hin taane koo barachaa hin jira. Okay, xala maal jettaan beektaa? Islaama jechuun waaqaaf yookiin rabbiin bitamuu yookiin waaqaaf ajajamuudha waan ta'eef Yesuus Kiristoos ragaan Islaama ta'uu isaa waaqaaf sagadaa ture, waaqaaf ajajamaa ture, tokkicha isa na ergamaa ta'uu isaa waaqaaf akka ergamaa ture, abbaa keenyaaf abbaa keessan waaqa kiyyaaf waaqa keessan jedhee waaqa tokkichatti nama waamaa ture waan ta'eef wangeeluma keerraa bakka kumaatamatti akka inni muslima ta'e ragaa argachuu dandeessa. Dhaqiitii dubbisi hin beeku yoo jedhu. Kanaaf hiikni muslimaa akkuma amma ina gaafattee nan sii deebise
Muslima jechuun butamuu yookiin waaqaaf ajajamuu waan ta'eef. Ragaa malee maa afaanuma naasoftarree Yesuus Kiristoos koo abbaa jedheetu bara kan kadhachaa ture. Abbaa koo kadhachuu isaa yoomtinne Allaan immoo abbaa jedhamee waamamuu hin danda'u. Yoo waamama ta'e ragaa Barsiiftuudha barsiiftuudha jettiin an wangeela irraa waan beekottuun barsiisaa oolti. Barsiiftuudha dhugaa. Barsiiftuun maaliif alaa dhufte bishaan dhuyi diree ala. Ani amma inni si gaafadhe koo Yesuus Kiristoos yaa abbaa jedhee kadhateera eeyyee dhibbaan dhibbatti kadhateera.